Tikaneka utuma nyaannu bakka daddabaladhee nyaachuutti keeka kursii nyaanne silasi nya naqamtee keenya misaa keenya akka kanatti ajaa'iba nyaachuutti kaaneka baay'ee nyaa buna koo dhugee maal jedhee ajaa'iba ture akka carraa ta'e isheen ituun gadi bu'uu irraa qorii bitadheen argadhee dambanyaa taane bakka kan kiyya teelee sirumaa na dhibee waayifaan guuttadha malee tijjime safaari koom gaardinee gadhabame kiyya ni toorkiin qabame sirumaa teelee ሰላም ይሻላል ብዬ ነው። እሺ ታረቁ። እሺ በቃ እሺ ላስታርቃችሁ አልፈልግም። በቃ አልፈልግም አለች። Hey channel, welcome to my guys. Hey guys, welcome to my channel. Baganagan garawa kung vibes tuftani. Let's go. Like, share, subscribe to the channel. Okay, let's go. Hey guys, akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra. Viidiyoo egaa upload godhee ji'a 3 lakkoofsee jira xiqqoo haala mijataa hin arganneefidha. Chaanaaliin keenya akka guddatee argamuuf kana caala fooyyessee akka inni gara fuulduraatti deemu jechuudha. Subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Dubbadhu maal taate? Hattuudhaan kun. Oh my god. Nagaan qabdu abbe. Hello barsiisa. Yeroo nagaa keetii? Nagaasaa galatu chiikiyyoon tokko siyoosi darbideetti laata? Hin darbine isheen 40 fidde qaama miidhamtoota garuu 30 fudhate. Maarree darbiteetti jechuudha kaa? Maal isheen qaama miidhamtuudha moo? Durbummaan qabdu. Yee? Durbummaan qabdu. Gara Finfinneetti deebi'ee maladhee halkan keenan akkoon kun duukaa kaatee natti bootti kaate akkoo akkasii siniif agennu baay'een jaalladha akkoo koo dhugaanis duukaa boottiin kee natti boossee na eebbistee gara kilaasii isheetti deebisee deebi'een uffata uffachuutti kee qilleensa irratti uffadhee maal jedhe caammaa koo qilleensa irratti dafee uffadhee nyamdiina koo nyam karaa koo naa bareechi gooftaa koo kadhadheeni dhaqee fuula koo dhiqachuutti kee biraaziriin viidiyoo nooraa bara kaameraamaaniidha dhiqadhee dafee shaanxaa koo fudhadhee gaafam faazerii hundumatti nagaa dhaamee gadi ba'u halkan saatii kudhanii walakkaa dukkana cidhiti maanni noo dukkanaa jedhe biraaziriidhaan kun najjoo alaltu jedhama alaltu bishaanichadha nooraasaadha kuni isa booddeetuma deemnuu gara baasii keenyaa seenee shanta kakaanee biilaa keenya ijoolleen biilaa eessa jirtu nagaa keessanii isa booddee irribatti kaanee ituma rabnu gimbii keenya siigii gimbii keessa keetti ilaala paasii tokko immoo keellaa dhedheessaa irraa bitannee cafacafutti kaane kaa utuma nyaannu bakka daddabaladhee nyaachuutti keeka kursii nyaanne silasi nya naqamtee keenya misaa keenya akka kanatti ajaa'iba nyaachuutti kaane kaa baay'ee nyaa buna koo dhugee maal jedhee ajaa'iba ture akka carraa ta'e isheen ituun gadi bu'uu irraa qorii bitadheen argadhee dambanyaa taane bakka sirriitti safarte kaa isheenis dambanyaa koo ittee irraa bitadhee maal jedhee eebbisee naqamtee baay'ee babbareechan naqamtee sirriitti ilaalee baay'ee bareede keessa deemuu yuuna dabbare deemnee gara makinaatti hiriyaa lubboodha makinaa kanarra hiriyaa keessan jaallattaniif erga fincaanii buune kaa nan ka'e kaa ituma nyaaduu garaatti gadi carraan olee sabiteef taa'uun hawwan jedhe ituun taa'ee boqochaa jiru baasiin kilaaksii godhee naan baasu baaluma tokko cireeni ofitti tattageen ka'ee dafee nageenii makinaatti nama naguutti kaane kaa deemnee qorii nyaachuutti kaane harka sinni kan neessa isin fedhe dhiifamuu godha bishaan namne nyaachuutti kaane kaa shufeeriin sun dhuftu nyaannee maal jennee utuma waa nyaaduu garaanuu akkana xemberraa utee giddii bishaan irratti dhugeenii irriba kootti keetuu rafuu giddii meeqaaf samuu sa'aatii 3 meeqatti finfinnee gallee faamilii qophii dinqii godhaa finfinneetti deebinee irraa. Hingan lubbuun jirutti lachuun kee wajjin hin jiraattu tole. Maaloo yaa waaqa koo dhiphinni koo kun hundinuu maali? Maalan balleesse? Harmee maal taate? Si dhukkubaara moo? Lakkina dhukkubaan jiru bareedduu koo. Kotti meel tokko si hammadha. Gaafan si hammadhu nagaa argadha. Waaqayyotu siinaaf kennuu baate silaa maalan ta'ani? Harmee garuu maaliif akkasnaan jettee? Bareedduu koo wanti hundinuu gaafa guddattu siif gala tole. Yeroon guddatte waan barbaaddeen sii bita. Ati yoomuma akkasitti yaaduu jalqabde?
harmee garuu gaaffii tokkos gaafadhu. Tole na gaafadhu waan barbaadde. Garuu gaaffii ulfaataa akka hin taane. Isi haafuu dhiiseen jira. Maaliif dhiistu siifuu koo? Moo si harkaa bade? Yoon si gaafadhee natti haaruu dandeessa waan ta'eef. Amma gaaffiin keenyaaf galaa jira. Waan na aarsu baraa jirtaa jechuudha. Waan na gammachiisu immoo beektaa? Mee natti himi. Harme ana kaa? Kana laa intala haadha fakkaattu jechuun. Siifuu koo waan tokko qofa sitti madda. Akka harmeen kee gaddituun barbaaddu miti? Eeyyeen hin barbaadu. Kanaafuu siifuu koo abbaan koo ijoolleen abbaa isaanii wajjin mana barumsaa dhufu. Anaanoo yoom dhufee na fuudhaa? Lammaffaa akkanaan hin jenne. Tole bareedduu ko. Tole. Siifuu koo amma nan dheebodhee dhaqee bishaan naaf fidime. Hello Gifti. Kenna maal si hafe jennaan bilbilti. Yeroon si bilbilu maaliif bilbilan irraan kaaftu? Mirga kooti. Yoon barbaade nan kaasaa yoon barbaanne immoo nan dhiisa. Maal fidde? Yeroo hundaati maal fidda jedhe doorsisni akkasumaanii maal fiddaarran caalu. Amma maal barbaadde? Dafii dubbatadhu. Yoo ta'u baate immoo nan cufa. Akka namicha keetti bilbileeffaa beektaa ammati? Maal jechaa jirtaa kenna? Gifti nama kamina seetaati. Yoo barbaadde maqaa isaa fi naannoo inni jiraatu wajjin sitti moo? Waan hundumaa bareeraare? Ani akka kee miti abboo caalliseetuman bilbilee irratti cife. Yaa Waaqa galata kee. Baay'ee immoo hin gammadiin. Akkasiin jechuun koo calliseetan taasiin jechuu koo miti. Hanga lubbuun jirutti lachuun kee wajjin hin jiraattu tole. Hello kenna. Akkuma malee saamuu bilbila namarratti cufuu eegale. Harmee maal taate? Omaan taane deemi taphadhuti immoo. Tole. Maali kophaa kootira namni tokko na bira jiru. Isa dhugaa maal eessaa kophaa kootaara laa mana jala gombarii baafadhee. Harreedha biraa alaa kaa'eera. Nama miti harreedha biraa alaa ka'e. Na salphistanii qoyi. Siruma tele live nangalchu erga zamona dila be gamachu safari barbadu ganama be jora galgala gaye tele lubuti malasa na be suki safari kom galaki sadara namaka onti ramala kavite achuma gutta tabite isa moo ijuma kooti wari jiran jiru amma gaafa anaka wara tashoma anaka bashika injira anaka bashika injira kotta to hojii mucaan hojjete laala sun immoo hojii keechan hojii hojjettan fide anitti agarsiisa. Anillee sirban danda'u garuu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma guyyaa keechaa isaatii amma isaan beekamu oduu BBC irraatiin qaqqabe sin dhageessisa. Korma koo hin jarjari maa jarjarta yaa korma koo jarjarii karaa iffitu yaa gibbitu. Yooyyaa akkam jirtan akkam turtan nageenya badhaadha. Ani kanan jedhu. Ijoollee maali. Wanni hafe reefuma calqabne malee wanna hafe ani lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Ittuma deddeebina malee. Sin 3 take 1 shoot 1 action. See? Nice. Arif no cut. በቃ አሪፍ ስራ ነው አባቴ ውጡ ካታንታ ናውጣ አንተ ናውጣ ሁለቱንም ኧረ አንዱን ናውጣት ነው ኧረ አንተ ወይኔ ሁለቱንም ኧረ አንዱን አስወጣብሽ ካት
ምንድነው የምትፈልገው ከኔ? ከዚህ በኋላ አጠገቤ እንዳትደርስ አልፈልግህም። በቃ አሰማም እንደ አንተ እንዴ አንዴ ይቅርታማ ስጠኝ፣ ድንጋዩን ስጠኝ። ለምታባት ሰውየውን አልጆ ልትመጪ ይከራያ ምን ማለት ነው? አይ ድንጋይ እኔ እየለቀምኩ እኮ ለስራ ነው። ችግር የለውም እከፍላለሁ። በቃ ትከፍላለህ እንዴ? ከሆነ ብር ጨምሪውና እኔ ልምታለሁ። እሱ ይሻላል። ምታልኝ በቃ እንዲሁ ምታልኝ። ተጣላችሁ ከሷ ጋር ተጣላችሁ ብትታረቁ አይሻልም? ሰላም ይሻላል እኮ። እሷ የላከችን አንተ እንድመታ ነበር፣ ግን እኔ አሁን ብሬን ትቼ ገቤን ትቼ የእናንተ ሰላም ይሻላል ብዬ ነው። እሺ ታረቁ። እሺ በቃ እሺ ላስታርቃችሁ። አልፈልግም በቃ አልፈልግም አለች። ስራዬ የትሆን መግቢያ እናንተ ግን ሲሆን ታስገቡኝ እባካችሁ። ታግል ታረጉ ነው ያሰባል የነገራው ፓርት ነው የሚል ሙሉስም በስራዬ ነው ያለ በዚህ ስራሽ መሀል ላይ ነው